deebi'a wanta akkana waan an balleessu jiru. Akkanumaan rabbiin natti dhisiise natti manni kanatti. Hai maali? Dalagu tinjir refcha dhisa teettee haa daleedu. Mallaqa ajaa'ibaatiin dalagu jirti dalagaa ajaa'ibaatiin argisiisu. Dhugaa qabdi kaasii kana alubsu isin jaarsa qabdii si bira dhuftii warri jaarsa qabneeyyuu ijoolleen tunniin nama firaa bira deemtee geelee ta'u ofii biratti ayyaana godhan baanii. Dhiisa boo doolaara nuuf hiruuf nu caalati. Nu bachuu qabnu nutummaan islaamaa maqaa biraan qabnu. Laalchati xiqqoo irratti walii galuu dhabnus seenaa muumintoota durii hamillannu. Ka'e hamma yeroo ofirraa rakka waan borsuu fi deemtuuf. منيرة يا منيرة ليش كذا؟ ليش كذا؟ ليش كذا؟ ليش؟ تعالي لفي يلا أنا خابر مع بابا ندي جالسة مرتاحة أول هذا مو عندك يلا روحي وين ماما؟ ماما؟ ماما هنا. ليش هنا كسرحتيها؟ خليتها تصير لك ما تشوف هذه البقعة صح؟ كيف انتي وسخة يوف واحدة شغالة أحسن منك يا خبلة. لفين لو مش ساكتين وانا ما فعلتوا بالشي كيف كذابة يا كذابة كذابة أنا كذابة. كذابة. أنا سيري كابينات سيري كابينات. منيرة يا منيرة سيري غسلي الحمام سيري غسلي المطبخ غسلي الصحن وقحوة تنظفي وصبني حق أداة أخي وكل شيء صبني حق الأداة أداة شو صبني خليني مسخني بس قدامنا يلا سيري هاي وقفي أول سيدي Tanah berapa titik tanahnya dijual di siangnya. Kangku beneran. Tapi yang jumpa ini. Ini saja. Simalti, nsalbi simme borofo laghe durate. Alhamdulillah ya Rabbi barun simalti, nsalbi simme borofo laghe durate.
Intiin bilbilamee mataa na dhukkubse inni kan dalagaa rafaatiitiin mataa na gargaarsa mataa na gargaarsa. Hello. Sayyido. Saata kitti masih bilbilumaa imaloota sirraatti. Maatu dhibba bilbilaatiin dalagaa dhiisuu malee jetta. Aboo callisii dalagaa akkas jirtuun argituu callisii dalagaa dhusin jedhe dalagaa si wayyaati. Maal mana keessaa boota nuyi osoo dalagaa arganne gabbaanii dalaguu feena. Kala san dadhabeetiin hin jiran ofirraa hin gala dalagaan nufaatti. Akka isin jedhu wanni akka dalagaa si baasu hin jiru callisaa dalagiiti mallaqa tolchi walii qabeeti. Mallaqa fudhatteetiin guyyaa iidatiif faayidaa qaba. Guyyaa iidaa dhuftaate amma inni dhufa ittiin jiqqabin. Dalagii Ramadaana hajirii argatta hayyuu takka birillee argatta. Hajirillee hedduu argatta uummataaf dalagdee faxarsiisuuf. Sii galee kalaas dalagaa calliiteeti dalagaa si caalatu wanni dalagaa si ga'u hin jiru. Ajirii majettu kan isa. Yaa obboleetti as dhuftee asitti illee mana fincaanii dhiquun kennuuf huccuu kenna miicuudhaaf nyaatas nu bilcheessuudhaaf bilaashatti jechuudha. Yoo achi ta'etti callisteetiin hin dalagde ajirillee ni argatta Ramadaanaaf uummata adii kana uummata arabaa kana faxarsiisuu keetiif. Ajirii isaan babbareedanii addaataniif ajirii irraa argadha jechuudha. Dalagaa kanatti uffatu kanas anaa kana dadhabaa yookaan naaf yaaddu isaaniif yaaddaan jedhati. Ammallee doolaarallee fiddee dhufta waa meeqa argattee dhufta laali ta boodatillee kaattee dhufta hajirii ta ammaatillee fiddee dhufta birrii. Ati mallaqa malee nan barbaadde jechuudha. Jaalalatti hin qabdu mallaqa jaalala mallaqa malee. Maali dooraalli ati isaa dooraalli maali? Doorala waliitu fideetiin hin dhufu sinjaanti yaa'uun fuula fudhadhee sibira taa'eetiin dhiidhi sibira baasee natti tola malee anta dooraalli natti hin jiru kan ta'e malee ati ammoo tuuta dooraalli si jiraatti fi warra arabaa adii kanii fuudhi kaayee warra arabaa adii kanii. Sii galtee dhus jedhi dalagaa bicallitee na booyaan oliin ti hayyee tole dhibba na bilbilaan oliin aboo. Yallaa nagaatti. Hello. Gurratti na cufuun. Isi tamallaqa malee jettiin jirtu. Tamallaqa tutti jira isa ta'ee maal gootitti jirtiin tabiraa qabaa warra adiif warra adii jejjalatti natti fakkaatti. Arjii isaantu qaba. Anaa kan dadhabe kana ni naaf yaadu toofiitiif yaada malee. Hayyuu maa rakkoon hin jiru. Erga duniyaan ana isaa caaltu maa rakkoon hin jiru. Lolaachi kalaas. Maal nama haadha mana ofii namni bira kaajjannaa namni bira oofu. Wakala asitara ginaanjee biyyaa namaa isaan malee deemeetiin hin galanii iida ajirii argattanaan jaa. Ajirii malee argadhisa. Maal jaartii kan ta'e dalagaa mana arabaatiin ayyaana waggaatiin inni illee ga'uu kan yaaduuf ta'e gadda dhabde maal inni dhufin jetta? Ima haadha dura Ramadaana kana guutuu achi fixee guyyaa miidhaa san dhufa ayyaama Ramadaanuu keessa dhufa jettee guyyuu na bilbilaa ooltu guyyuu cinqaa si dadhabeen. Uumee kan Ramadaanuu amma iiduma namni gisee kana ijaazaa ba'a. Jaartiin namni kan dhiisi namni kunuu nama firaa bira deema isin haa dhuftee dalagattu eega dalaga baatii kana guutuu dalagaa ooltan maa dhuftu kana maal? Yaa akiibar dalagaa ati waan hin beekne. Ati hin beekne jiraan dalagaa isiin daladu nam tokko mana namaatti hin dalagu. Uummanni Ameerikaa irraa dhufe malleen isaan kafalanii fila malleeqa ajaa'iba kana kennaniif hojjetti. Tirfiitti godhaniitiin. Mallaqa malaaltu malee dalagaa mana arabaasii gisee Ramadaanaa gisee kaamiyuun ulfaadha. Gisee Ramadaanaa san daran osuma ganamaa galan akka aduun itti dhiiti. Hojjetee osoo aantara iddoo hafi fiiduu dhiisi xiqqoo furdeen fuullee na jinqee jira furdeen isii sadii saddeqee jira. Furdoo isaa olii gadi fiiduu dadhabdee ammas argaa cabsu faatti anaa caccabsitee maaltu naan biste. Silaa namni gisee jaartii fi bira baasee mana arabaatitti solsu gisee iidan. Gisee Ramadaana keessa seensitti haa. Isin amma bara Ramadaana kan urkuun Ramadaanni seenee torba takkitti dalagdeetiin amma deema amma dhufa amma gala dadhabee dalagaa arabaan ta'e mana taa'u baratte dalagaa isin dalagu jirtu nam tokko waan dalaguutti hin jirreef callisee teettee haa daleedu mallaqa ajaa'ibaatiin dalagu jirti dalagaa ajaa'ibaatiin argisiifatti. Dhugaa qabdi kaasii lana alubsu isin jaarsa qabdii si bira dhuftii warri jaarsa qabne ijoolleen tunniin nama firaa bira deemte geelee ta'uu fi biratti ayyaana godhan baanii. Dhiisa boo doolaara nuuf hiruuf nu caalate. Dalagaa naan tolle jaarsaa naan tolle ishiin beekamumaan godha ishiin maaluma carraa kiyya kun.
يا حبيبي ما تنسيش ترقد شوية تعبت نفسي. لا ما تحلاي ما بس لا تجلس. ملابس قم يلا اشتغلي. ما اوف انا تعبانه اليوم اشتغلت كل شيء. ايش اشتغلت؟ انا كملت كل شيء. هاي سعيدة. Hello. أكيد. والله أنا دوك بانك لازم نفران كلام دوك بانك فران كلام. ما سرق وما. تلا كنا تبدأت تنينجس تفران كلام. أبو أجي مودي بنتي مو سيقل ثيو. كانوا تجلس يوم يسرق كوالت تجلس تندر ولا كسر كوبني. كسر كوبني في كلاس يور أبدله هفور وافدو هفور وافدها لقي وما ثاني شوتي. إجازة دي mana dhukkuba ingala jettee ni sababi nati fitu gaate ramadan amma fita guyyaa ida dhuftaati cabbisu taay فران كلام إيه تلي ما نفهم تفران كلام خلاص. إيه دو يتون تفوان ده بيت نينجر تلا كنا. suurtu ma qabsi tas gabbaya obboliti yaa ki katin jarjarini ti dalaga wayyaati guyyaa amma osoo ida fitini fa baate manni aare biri si rogasaati booda guyyaa garra aarte itti dhibamte yoo si rogatan kam taate sida bara ni فران كلام سنجا سنا ما هو كلام ملا كمان نروح بتني مدين. kanaafuu ana sin jedheeti cabdi taa'ituma dalagi as dhufuuf hin jarjarii sin jedha sii galee suutan dhufta eessas biraa dhaqa waa dhumadhaan moo dhalawee mana fide sin jedhan na shakkiteetiniin dhufu malee ittiin wanni jettamu Asi shakku miti barka wai mata miti wai dulu mata sinjada manishin. Taman wal man mata. yaa obboliti ti cabdi dalagi kootuti akka jaartii cimtuu dalagi kootuti jaarsa gali jaartiin cimtuu dalagee dhufte jaarsa galti maal taateeti hay fifi qoota lagi furdini sun sirraa haa jedhatu dhufte cadhiste as ciisaa oolta maal jettaati siree cabsite naa caccabsiteeti maal tufe homaa nafni obsiin aarini karaa seesu dhukkubeellee rabbi siyaa fayyisu du'aa himu godhataa diin cadhi dalage asillee dhufteef dhibeen sin dhiistu guyyaa idaan dhufta dhiifni haga'u guyyaa idaanii dhuftaati dhibeen gaafsan ana arginaan ofiinu si dhiisti. Ati duraan waan asin yoo takka illee yoo waan irraa dhageette yoo hundumaa waan asin jedhu duraan yoo suuraa madaala kana sibira taa'u miidhaguu na dibdiidhaan of biraan oofte ammallee akkasuma mitiiree amma akka hin galuun barbaaddu mitiiree akka hin galuun feetu. Eegaa maaliif hin dhaabee aaruu qaba? Tabaatii guutuu dhibama oolti ramadaana keessa ramadaana yeroon gaaf san jinnillee gadhiifamti waliin dhuftan jinni tante wajjin maaltu si aarsoon akka si aarsufati maali akka qanyisaa ooltuuf hin qanyisa sin jedhaar of jaartii akka fuudhamu kunis obboleessi keella dhiisaa dhuftu haa dhuftu jedhanii maal akka hin Hello? Hello? Si wayyaa amma iidallee si biratti gootee 15 takka boqonnaa fudhattee adeebitu yookaan dhukkubullee taate dalagaan gisee mana arabaan dhufaatti cannaqinii dhufaa hoo jette yaa dhufu. yaa ki dhukkubullee waan taatu dhukkubeetiin asitti qullaa asuu yoo dhuftee guyyaan gahee dhukkubiin hafuuti. Yaa dhukkubanii boqonnaa fudhatuuf dhukkubaan dalagaa dalaguun garagaara. Mallaqa isa hundi argataatiin yoo dhukkuballee uummata akkan taatu sin jedhama. Osoo mallaqa argatu baatee dhukkubee nama aarsaa. Mallanni maan fayyaa caala mallanni ni dhufti yoo fayyaa qabaatti dalagii har'a dhibamtee osuma dalagii taate yoo borkuftee inni ol kaasa. Uummata akkan taatu boodis. Laa silaa osoo ayyaan asitti si bira gootee bareeda si. Ayyaan idarratti dhufti yoo feete waan idallee yoo kennanii fakkaate itti yaada dhuguu yoo dalaga caala.